ODUU AMMEE Ameerikaa fi Itoophiyaan kaleessa marii hatattamaa taasisan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmedii fi Jeneraalli waraanaa Ameerikaa marii waliin taasisaniin wal wajjin jirra jedhaniiru. Kana jechuun maal jechuudha? Ba'aa giddu galeessaa wajjin wal qabatamoo maali? Dhimmi murteessaan isaan hatattamaan marii taasisan maali? Bal'ina isaa isin biraan geenya. Waraanni Israa'elii fi Iraan har'as itti fufee adeemsifamaa ooleera. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa fi dhaabbanni biyyoota gamtoomanii waraanni Israa'elii fi Iraan akka dhaabbatu gaafataniiru. Bilisummaan Iraanis haa kabajamu jechaa oolaniiru. Gamtaan Awurooppaa ammoo Iraan araaraaf fedhii agarsiisuu qabdi jedheera. Oolmaa guyyaa har'aatiin Israa'el jeetiiwwan waraanaa 60 naannoo buufata boba'aa, buufata waraanaa fi gabbisaa niwukilaaraa hedduu boombii itti roobsaa oolteetti. Tarkaanfii kanaanis miisaayiloonni Iraan hedduun bakka toora galanii Israa'el haleeluuf qophaa'anii jiranitti konkolaattota furguggisan wajjin barbadaa'uun ibsameera. Iraanis deebii kanaaf kenniteen miisaayilota 20 hanga 30 toora galchitee Israa'elitti roobsiteetti. Addunyaanoo waa'ee waraana kana maal jedhe? Israa'elii fi Ameerikaan akkasumas addunyaanoo maaliif Iraan akka boombii niwukilaaraa hin hidhanne dhorkan? Kanallee bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dabalamtan subscribe kan jedhu tuquudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tuquun ol kan jettu rakkaadha. Like, share godhaa, yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuuf qoodaa. Wayita kana gootanii qophiiwwan keenya addunyaarraa walitti qabamanii karaa miidiyaa keenya dhiyaatan wayitaa gadhiifaman hunduma dursee akka isin qaqqabuuf isin gargaara. Kallattiidhaan gara qophii keenya ammaatti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Ajajaan humna waraanaa Ameerikaa kan damee Afrikaa Jeneraal Maayikil Laangilee Itoophiyaatti imaluun ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed waliin mari'atan. Mariin isaanii ijoon naannoo gaanfa Afrikaatti yaaddoo shororkeessummaa Al-Shabaabii fi IS qolachuu akka ta'e imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru beekseera. Jeneraal Maariin Koor Ameerikaa fi ajajaa Afriikoom Maayikil Laangilee waliin dhimmoota bu'aa waloo garlamee fi naannawaa irratti mari'anneerras jedhaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed torbaniin dura Itoophiyaa fi Iraan marii taasisaniin waliigaltee tokko mallatteessanii akka turan ni yaadatama. Waliigaltichi garuu maal akka ta'e miidiyaatti ifan taane. Guyyaa lamaan dura ammoo ambaasaaddarri Itoophiyaa Ameerikaatti argamu Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp wajjin wal arguudhaan marii guddaa dhimma Itoophiyaa fi Ameerikaa walumaa galatti biyyoota lamaan irratti taasisaa turuun isaanii ni yaadatama. Odeessa keenya itti aanuun Iraan haleellaa misaayilaa Israa'el irratti gaggeessu humni waraanaa Israa'el beeksise. Humni waraanaa Israa'el misaayilota Iraan irraa itti dhukaafaman qolachaa akka jiru ibsuun lammiileen biyyattii bakka da'annoo akka turan ajajee jira. Miidiyaaleen Israa'el akka gabaasanitti Iraan daqiiqota muraasaan dura misaayilota 20 ol itti dhukaasuu ifa godheera. Haa ta'u garuu haleellaa misaayila kanaan miidhaan qaqqabuu fi dhiisuu hanga ammaatti wanti baramee hin jiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araachii hanga Israa'el Teheraan haleeluu hin dhaabnetti Ameerikaa waliin mariitti akka deebine beeksaniiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araachii akka ibsanitti warri Ameerikaa marii barbaadanii yeroo baay'ee ergaa dhaamaniiru. Hanga weerarri kun dhaabbatutti mariif iddoon akka hin jirre ifatti itti himneerra jechuu isaanii miidiyaan biyyatti gabaaseera. Ameerikaa kan yakka kana keessaa qooda qabdu waliin marii hin qabnus jedhanii jiru Araachiin. Ministeerri dhimma alaa Iraan Araachiin har'a Jenevaatti ministeerota haajaa alaa gamtaa Awurooppaa waliin fuulaa fuulatti dubbataniiru. TV'n mootummaa Iraanii fi dhaabbileen hidhata qaban haleellaa misaayilaa fi diroonii Iraan Israa'el irratti raawwattee milkaa'aa fi bu'aa qabeessa jechuudhaan jajuu itti fufaniiru. Haaluma wal fakkaatuunis dhiibbaa haleellaa Israa'el lammiilee Iraan guyyaa guyyaan irra ga'ee fi
du'a ajajoota olaanoo irratti raawwatame irra caalaasaa hin kaasanii. Bakka isaa ergaa aangaa'onni Iraan uummanni Israa'el irratti tokkummaa akka qabaatuuf dabarsan labsuuf yaalaa jirus jedhameera. Hidhaa cimaa basaastota Israa'el jedhamanii fi akeekkachiisa miidiyaaleen akka olola diinaa hin babal'isne jedhus itti fufee jira. Gama biraatiin ammoo lammiileen Iraan cufamuu intarneetii fi haleellaa saayiberiitiin rakkoo cimaan akka isaan mudatu yoo himamu, aangaa'otni biyyattii garuu kanaaf Israa'el komatu. Kanneen ugguraa waltajjiiwwan intarneetii gurguddoo biyya alaa irratti kaa'amee bira darbuuf VPN'n itti fayyadaman baay'inaan kan hin qaqqabne yoo ta'u, baankiiwwan hedduunis kanneen irratti xiyyeeffatame keessatti argamu. Iraan keessatti jireenyi guyyaa guyyaa Iraan dhimma kaffaltii, hanqina boba'aa fi maallaqaa akkasumas odeeffannoowwan barbaachisoo ta'an argachuun daangeffamee jira. Pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron Iraan mariidhaaf fedhii dhugaa agarsiisuu qabdi jedhan har'a marii taasisaniin. Macron akka jedhanitti waraana Israa'elii fi Iraanitti xumura gochuuf biyyoonni Awurooppaa piroopoozaalaa qabxii ijoo afur of keessaa qabu Iraaniif dhiyeessuuf akka jiran himaniiru. Biyyoonni Awurooppaa ministeera dhimma alaa wajjin Jeeneevaatti marii geggeessaa turaniiru. Qabxiileen ijoon arfan Iraaniif akka dhiyaatu Macron himan. Ejensii atoomikii UN hojii isaa akka itti fufu, kunis Iraan yuuraaniyeemii akka hin gabbisne kan taasisu, hojiiwwan sagantaa baalistikii misaayilii Iraan akka to'atamu, Iraan humnoota hidhatan baagiddu galeessaa keessatti maallaqaan deeggaruu akka dhaabduu fi Iraan lammiilee biyyoota garaagaraa uggurtee mana hidhaa keessaa akka gadi lakkiftu kan dabalatu ta'uunis ibsameera. Itti dabaluunis Iraan yaada marii nuti dhiyeessine kanarratti hirmaachuun mari'achuuf fedhii dhugaa akka qabdu agarsiisuu qabdi jedhaniiru pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron. Walitti bu'iinsi Israa'elii fi Iraan akkaataa itti mariin dhaabbatu irratti har'a Jeeneevaatti yeroo mariin geggeeffamaa jirutti manni marii nageenyaa Yuunaayitid Neeshin ammoo dhimmuma kana irratti walgahii irra ooleera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan United Nationitti ambaasaadara Israa'el kan ta'an Daanii Daanoon walga'icha osoo hin eegalin dura ibsa kennaniin walga'ichaa akka taa'amu kan waamee Iraan ta'uu beeksisuun Iraan irratti haleellaatu baname osoo hin taane yaaddoo irraa of ittisaa jirra jedhaniiru. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteresh ammoo baniinsa walga'ii kana irratti haasaa taasisaniin Iraan kabajamuu qabdi jechuun yaaddoon yoo jiraate marii qofaan fura malee haleellaa walirratti banuu yookaan gaggeessuun furmaata akka hin taane dubbataniiru. Ministeerri aadaa, miidiyaa fi ispoortii UK yookaan United Kingdom Liisaa Naandiyaa walitti bu'iinsa Israa'elii fi Iraan dhaabsisuuf filmaanni tokkichi dippiloomaasiidha jedhaniiru. Ministeerittiin kan kana jedhan yeroo pireezidaanti Tiraamp wallabdee biyyoota lamaan qaban keessatti hirmaachuuf murteessuuf torban lama kaa'atanittidha. Ameerikaan Iraan irratti haleellaa raawwachuudhaaf Israa'el waliin yoo dhaabbatte UK'n tarkaanfii kanatti ni makamtii laataa gaaffii jedhu BBC raadiyoo 5'n kan gaafataman ministeerittiin dhimmi murteessaan wallabdeen akka hin cimne taasisuudha jechuudhaan cimsanii dubbataniiru. Dhimma ittisaa fi nageenya irratti michuu keenya dhiyoo kan taate Ameerikaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa kan jirru yoo ta'u, haala keessa jirru keessaa kan nu baasu walitti bu'iinsi akka hin cimne taasisuu fi dippiloomaasiidhas jedhaniiru. Ministeerittiin itti dabaluudhaan mootummaa hin tasgabboofne Iraan keessaa fi rakkoo deeggarsa namoomaa Gaazaa keessa jiru kaasuudhaan bara jireenya isaaniitti baajiddu galeessaa keessatti haalli akkasii cimaa keessa galtee akka hin beekne dubbataniiru. Qormaanni hedduun nu mudataa jiru nageenya namoota eeguudhaaf fi namoota deeggaruudhaaf daandii tokkicha qofaatu gargaara, innis dippiloomaasiidha jedhaniiru ministeerittiin. Iraan yeroo hundaa sagantaa niwukilaaraa ishee guutummaan guutuutti misooma naga qabeessaadha malee meeshaa waraanaa niwukilaaraa hojjechuuf gonkumaa yaada hin qabu jechuudhaan waakkatti. Haa ta'u malee qorannoon waggaa 10 fudhatee dhaabbata addunyaa kana qoratu ejensii humna atomikii idil addunyaatiin geggeeffame Iraan akka meeshaa niwukilaaraa gabbifachaa jirtu ragaa argachuu hime. Iraan bara 1980 hanga 2003tti sochiiwwan bal'aa meeshaa niwukilaaraa dhoowwuu waliin wal qabatu misoomsaa turteetti jedha dhaabbanni kuni. Bara 2015 keessa sochii niwukilaaraa gootu dhaabuun qorattoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma niwukilaaraa
niwukilaaraa irratti qoratu cimsanii akka sakatta'aniif eeyyamuuf kana gochuu isheetiif ammoo qoqqobbiin barootaaf irra ture ishee laamshessee akka irraa ka'uuf biyyoota lixaa 6 waliin waliigaltee irra geessee turte. haa ta'u malee pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo bulchiinsa isaa marsaa jalqabaa bara 2018 Iraan boombii niwukilaaraa hojjechuurraa dhaabuu irratti waan guddaa hin hojjenne jechuun waliigalticha diiguun qoqqobbii Ameerikaa itti deebise. Iraan ammoo gama isheetiin daangaa gabbisuu duraan keessee turte kaasuun itti cimsuudhaan haaloo ba'uutti deebite. Yuraaniyeemii parsantii 60 gabbisuun wiirtuu gabbisaa Foordoo deebistee jalqabde. Qondaalonni Ameerikaa fi Iraan sagantaa niwukilaaraa walxaxaa Iraan ilaalchisuun waliigaltee haaraa irra ga'uuf kaayeffatee magaalaa guddoo Oomaan Maaskaat keessatti fuulatti marii geggeessan. Kanaan dura Iraanii fi humnoota addunyaa gidduutti waliigaltee niwukilaaraa mallattaa'ee ture. Garuu bara 2018 keessa Doonaald Tiraamp Ameerikaan waliigaltee kana keessaa akka baatu kan beeksisan yoo ta'u qoqqobbii dinagdee Iraan irra kaa'uudhaan ifatti Teheraan aarseera. Pireezidaant Tiraamp erga aangoo marsaa lammaffaa qabataniin booda Iraan waliin waliigaltee niwukilaaraa haaraa irratti marii kan jalqaban yoo ta'u mariin kun milkaa'inaan yoo hin xumuramne tarkaanfii waraanaa biyyattii irratti ni fudhatama jechuun akeekkachiisanii turan. Iraan sagantaa niwukilaaraa ishee kaayyoo nagaatiif akka ta'e cimsitee dubbachuu itti fuftees turte. Meeshaa niwukilaaraa hojjechuuf akka hin barbaanne cimsitee kan dubbattu Iraan biyyoonni hedduunii fi dhaabbatni niwukilaaraa idil addunyaa eeguu ejensii humna atomikii idil addunyaa garuu hin amanneeni Iraaniin. Akeeka Iraan qabdurraan shakkiin bara 2002 yeroo biyyattiin dhaabbilee niwukilaaraa dhoksaa akka qabdu bira ga'amee ture. Kana jechuun ammoo waliigaltee niwukilaaraa babal'isuu dhaabuu NPT jedhamu kan Iraanii fi biyyoonni biroo hundi jechuun ni danda'ama mallatteessan cabsuu jechuudha. NPT'n biyyoonni teekinooloojii niwukilaaraa kaayyoo waraanaaf hin taane kan akka qorichaa, qonnaa fi anniisaaf akka fayyadaman kan heeyyamu yoo ta'u meeshaa niwukilaaraa garuu akka hojjetu hin heeyyamu. Ameerikaan bara 2018 waliigaltee niwukilaaraa amma jiru kan karooraa hojii waliigalaa jedhamuun beekamu keessaa erga baatee as Iraan dirqama irraa eegamuu diddee itti fufuun qoqqobbiin irraa ka'ee akka itti deebi'u gooteetti. Yuraaniyeemii addunyaan dhorkee gabbisuudhaaf seentirifiujiiwwan ammayyaa yookaan maashinii qulqulleessuu 1000 lakkaa'aman dhaabbatteetti. Meeshaa niwukilaaraa hojjechuuf yuraaniyeemii hanga parsantii 90tti gabbifametu barbaachisa. Kana jalatti garuu Iraan yuraaniyeemii hanga parsantii 3.67 gabbatee hanga kiiloogiraamaa 300 qofa ta'uu akka kuufattuu heeyyamamaafi. Kun humna niwukilaaraa siivilii fi qorannoof gahaadha. Garuu boombii niwukilaraatiif hin ta'u. Haa ta'u malee bitootessaa bara 2025 irraa eegalee Iraan yuraaniyeemii tilmaamaan kiiloogiraamaa 275 akka qabduu fi gara parsantii 60tti akka gabbifattee dhaabbanni niwukilaraa addunyaa qoratu beekseera. Iraan yuraaniyeemii yoo caalaa gabbisuu itti fufte boombii niwukilaaraa 6 hanga 7 hojjechuuf ishee gahaa jedhamees yaadama. Qondaaltonni Ameerikaa Iraan torbee tokko qofaa keessatti yuraaniyeemii kana gara meeshaa boombii tokkoof gahaa ta'etti jijjiiruu dandeessi jedhanii shakkuurraa kan ka'es tarkaanfiin Israa'eliin irratti fudhatame akka jalqabamu jajjabeessan. Kanuma waliin Iraan meeshaa niwukilaaraa hojjechuuf ji'a tokko hanga ji'a 18 akka fudhatu cimsanii dubbataniiru. Ogeeyyiin tokko boombiin salphaan ji'a 6 fi isaa gadi keessatti hojjetamuu akka danda'us dubbatan. Bara 2010 irraa eegalee dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa sagantaa niwukilaaraa ishee boombii hojjechuuf itti fayyadamaa jirti jechuun shakkii qabaniin qoqqobbii dinagdee cimaa Iraan irra kaa'aniiru. Sababa qoqqobbii kanaan boba'aan Iraan gabaa idil addunyaatti ergitu addaan citeera. Qabeenyi biyyattii biyya alaa jiru doolaarrii biliyoona 100tti tilmaamamu jalaa qabameera. Sababa kanaan dinagdeen ishee gaaga'ame maallaqni ishee laafee sadarkaa gadaanaa irra ga'e qaala'insi jireenyaa ol ka'eera. Bara 2015 Iraanii fi biyyoonni 6 Ameerikaa, Chaayinaa, Faransaay, Raashiyaa, Jarmanii fi Yuunaayitid Kingdom marii waggoota dheeraa booda waliigaltee niwukilaaraa gabbisuu dhaabuu mallatteessan. Waliigalteen kun sochii Iraan sagantaa niwukilaaraa ishee waliin wal qabatu daangessuu bira
bira darbee dhaabbanni gabbisa niwukilaaraa to'atu dhaabbilee niwukilaaraa Iraan hundaa seenee naannoo shakkisiisaa ta'e akka sakatta'u taasiseera. Yoo kun ta'e ammoo biyyoonni kunneen qoqqobbii Iraan irra kaa'ame kaasuuf waliigalanii turan. Doonaald Tiraamp garuu waliigaltee kana waliigaltee badaadha jedhan. Tiraamp imaammata Iraan waliigaltee haaraa caalaa bal'aa ta'e akka fudhattu dirqisiisuuf dhiibbaa guddaa gochuu jedhuun qoqqobbii Ameerikaa irra deebisee kaa'ee Iraan irraa. Murteen Tiraamp kun michoota Ameerikaa naannicha keessa jiran keessattuu Israa'el irraa dhiibbaan irratti taasifameera. Israa'el Iraan ammallee sagantaa niwukilaaraa dhoksaa geggeeffataa akka jirtu kan himtu yoo ta'u, Iraan dandeettii waraanaa ishee cimsuuf qoqqobbii irraa bilisa yoo taate doolaara biliyoonaan lakkaa'amu meeshaa waraanaa isheef oolfachuu akka dandeessu akeekkachiiftee turte. Ibsi Tiraamp marii Iraan waliin taasisaniin ilaalchisee kenne Israa'el ajaa'ibsiiseera. Yeroo dheeraaf waliigaltee qorannoo dhaabbataa gabbisa niwukilaaraa caalaa fooyya'aa akka ta'u dubbatus Iraan hanga ammaatti waliigaltee kana fooyyessuu diddeetti. Tiraamp kanaan dura Iraan waliigaltee haaraa yoo hin mallatteessine boombiin akka rukutamtu akeekkachiisee ture. Iraan qoqqobbii salphisuuf jecha sagantaa niwukilaaraa ishee daangessuuf garuu guutummaatti osoo hin dhaabin waliigalteen kun akka taasifamu abdii qabdi turte. Ta'uutii kun utuu eegamaa jiru torbaniin dura Iraan irratti waraanni karaa Israa'eliin baname. Amma Iraan niwukilaaraa gabbisaa jirtu guutummaan guutuutti dhaabuudhaaf boombii Ameerikaa tokko dirqama akka barbaachisu ifadha. Israa'el ilmoon Ameerikaas boombii Ameerikaa isa buufata gabbisaa niwukilaaraa Iraan lafa jalatti ijaaramee jiru barbadeessuu kadhataa jirti. Maarree fuulduratti maaltu ta'inna laata? Halkan dhihee bari'uu baa giddu galeessaatii oduuwwan haaraa qabatee ba'a. Waaqayyo baa giddu galeessaa fi addunyaa keenyaaf nagaa nuuf haa buusu. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan Miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin wayitaawaa nu yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tuquun ol kan jetturraa kaa'adhaa. Like, share godhaa. Yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Sa'aatota muraasaan booddee odeeffannoowwan haaraa addunyaa keenyarraa dhaga'aman qabannee amma dhiyaannutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.